Ati gaangeedha moo maaliif hin ulfooftuu naan jedhe. Ani maqaan koo Bee Keen jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhe dachee magariituu Oromiyaa keessatti. Maatiin koo baay'ee harka qalleessadha. Abbaan kiyya garuu yeroo hundaa yaa mucaa koo hiyyummaan xuriidhaa yoo hojjetan namarraa gadhiisaa jechuun na gorsa. Mana barnootaas na galchanii hanga kutaa 6ttiin baradhe. Hiyyummaan maatii keenyatti malee ormatti bahee mul'atu. Haati keenya uffata keenya miicuuf saamunaa yoo dhabdellee handoodee tumtee saamunaan kan miicee baasu caalaa qulqulleessitee nuuf miiciti. Ijoolleen warra obbo abaluu yeroo hundaa qulqullaa'anii deemu jedhanii ollaan nu hamatu. Maatii keenya keessaa ani lammaffaa irratti dhaladha. Obboleessa hangafaan qaba. Barnoota koos hanga kutaa 3ffaatti seeraan baradhus kutaa 3ffaa booddee garuu qalbii goradheen hiyyummaan maatii koo waa hundarra caalee natti argamu jalqabe. Yeroon mana barumsaa deemu maatii kiyya dhokadheen shonkoraa mana barumsaatti gurgura. Haadha koofis buna biteen gala. Iddirii ji'a ji'aan dhufus maatii koo bakka bu'een wantan shonkoraa gurguree buufadhe keessaan kanfala. Karaa tokkoon gaarii naaf ta'us karaa gara biraa garuu haalli kun barnoota koo miidhuu jalqabe. Yeroo ayyaanni dhufu haatii fi abbaan koo wanta nu barbaachisu anaa fi obboloota koof guutanii ofii isaanii garuu waan tokkoyyuu hin godhatanii. Guyyaa tokko manni barumsaa cufamee ganni ta'ee otoo jiruu ijoolleen maatii isaanii waliin gara gabaatti waan deemaniif abbaa koodhaan ka'ii gara gabaattaa deemuu jechuun isan gaafadhe. Haa ta'utii garuu abbaan kiyyaa lakki yaa mucaa koo ani har'a gabaan deemuu jedhee naaf deebise. Maaliif hin deemtuu ijoolleen maatii isaanii qabatanii deemaa jiru ani isaanitti nan hinaafaa harka kee qabadheen deemaa jechuun yeroon isan gaafadhu kunoo kana ilaali jedhee utuu qoraan falaxuu huccuusaa bakka qoraan tarsaasee salphaattis hodhamuu kan hin dandeenye natti argisiise. Abbaa koo argeen baay'een gadde. Umrii boqonnaa argachuu qabutti qoraan falaxaa muka fiixeetti bahee muraa kanuma keessaa unuuf malee ofiif waan tokko hin godhatu. Anis hiyyummaa keenyatti guyyaa sana baay'ee aariin gara gabaatti qofaa koo imala koon taasise. Akka carraa ta'ee namoota taa'anii daldalan bira deemeen maal gootanii haala kanaan bittanii gurgurtuu jedheen isaanin gaafadhe. Dubartiin gaarii fiixee gabaarra teessu tokkos wanta kana qarshii amma kanaadhaan bakka akkasiitii bittee deemtee charachartee bakka barbaaddetti gurgurtaa bu'aa amma kanaas ni argatta naan jette. Qarshiin shonkoraa gurgureen kaawwadhe dibii kiyya keessa waan turteef bakka isheen naan jettee deemee biteen taa'een gurgure. Gabaa lama booddees qarshii abbaa koodhaaf uffata uffatame yookiin immoo salbaajii jedhamu biteen geesseefi baay'ees na eebbise. Ganna sanas haala kanaan daldalachaa baheen yeroo bonni dhufu ammas maatii koof rakkoo gara biraa dhufe. Obboleessi koo hangafaa qorumsa ministirii kutaa 8ffaa darbe. Haa ta'utii garuu kutaan 8ffaa naannoo keenya waan hin jirreef maatiin koo humna ittiin mana kireessanii qallaba torbeen erganii ilma isaanii barsiifatan waan hin qabneef haatii fi abbaan koo walitti taa'anii boo maal taatanii boosseeroon jedhu rakkoo isaanii natti himatanii. Anis homaan ta'uu yaa maatii koo ani nan barsiisaa qarshii gahaa qaba jedheen deemeen ofitti isaan hammadhe. Keessa isaaniitti baay'ee natti gammadanii ni goota naan jedhanii otoo hin taane jechuma kana dubbadheen abdii isaaniif laachuu kootti. Abbaan koo guyyaa sana akka har'aatti wanti hundi nu nafuu guyyaa tokko akka nuuf darbee hiyyummaa kana seenaa goonu qalbiitti qabadhu yaa mucaa koo jechuun ofitti na hammatee na dhungate. Yeroo obboleessi koo kutaa 9ffaa deemee galmaa'ee barachuu eegalu ani immoo maatii kiyyatti illee otoo hin beeksiin barruulee koo gara mana barumsaatti qabadhee baheen daggala keessatti ishee darbadheen daldalaaf gara gabaatti ni mala. Kutaa 9ffaa fi 10ffaas hiriyoota isaatiin gadiin ta'een jedheen obboleessa
obboleessa koo barsiifadhe. Haa ta'utii garuu qabxiin maatirikii kutaa 10ffaa dhufuufii waan hin dandeenyeef itti fufeen baranne. Anis dubartii ga'eettiin ta'e. Namoonni naannoo keenyaa baay'ee na barbaadu waraqataa fi coqorsa kutanii maatii kootti ergachuu jalqabanii. Abbaan kiyya immoo mucaa xiqqoo harma hooteen guuni nu gammachiistee ija keenya jalaatiin quufamne eenyumaaf iyyuu hin kenninu jechuun waraqataa fi coqorsa dhufe ofirraa deebise. Egaan akka aadaa naannoo keenyaatti maatiin waraqataa fi marga coqorsaa yoo dide butiitu itti fufaa. Dargaggoonni garaagaraa gabaatii yeroon galu na eeggatanii na butuuf qophii jalqabanii. Yeroo hedduus rabbi na miliksee iyyatu jalaa na baase. Yeroo natti hammaatu garuu manaallee gadi ba'uu dadhabeen gabaa ba'ellee daldalachuun wanta natti ulfaateef naannoo baatii 5 manuman ture. Wanti hin qabu hundumaas ana harkaa dhume. Obboleessi koo hangafaa durbii abbaa koo biraa magaalaa Finfinnee deemee hojii humnaa hojjechuu eegale. Anis ergan manatti deebi'ee daldalas dhaabee calluma jedheen umurii koo gubaa waantan jiruuf abbaa fi haadha kootti himeen magaalaa Finfinnee deemeen mana namaa galeen galgala immoo barnoota koo akka ittiin fufu isaaniin gaafadhe. Haatii fi abbaa koos tolinaan jedhanii. Barii ka'een otoo buttuun nan argeen faana kiyyatoon hordofeen gara magaalaa Finfinneetti imala koon taasise. Carraan rakkataadha mitiiree yeroo jalqabaatiif manni nama ani galee mana warraan Tigireedha. Baay'inni namootaa mana sana keessa galanii 12. Hunda isaaniitiif nyaata kan qopheessu, uffata kan miicuu, mana isaanii kan sirreessu anadha. Sanarratti haati mana sanaa nama tuun taane seexanaa. Jechan taaneenis saba kiyya arrabsiti. Mimmaan koos mana sana keessatti otoo hin cobsuu baatii 2 guutuu waggaa 20 ta'een jiraadhe. Baatii 2 booddee dadhabeen wanta baay'ee na dhukkubeef dubartiin sun karaatti baasti na gatte. Achii tiradhee ka'een gara obboleessa kootti deeme. Innis yeroo na argu baay'ee naaf gaddee wanta harka isaarraa qabuun na wal'aane. Anis yeroo sanarraatii kaasee jireenyi bitaa natti galuu jalqabee ofii nama tokko ta'een nama 2 ta'een immoo sammuun kiyya ni yaada. Maaliif hin dhaladhee gaafuman dhaladhe sana maaliif lubbuun koo hin baanee hamma kana dhaladhee rakkachuu koorra'u uumamuun koo yoo hafe rakkoo maalii qabaa jechuun sammuun koo tokko na gaafata. Sammuun kiyya inni gara biraa immoo gorsa abbaa kiyyaa hiyyummaan xuree akka taate nama harkaa dhiqamtee hojjennaan akka dabartu yaadatee anatti hima. Inni tokko immoo ammas deebisee kanaan booddee naman ta'a jettee anaan na mormitaaree jechuun na gaafata. Sammuun kiyya ammayyuu inni abdii qabu immoo maaltu beeka ofirrayyuu dabartee nama gargaaruu ni dandeessaa. Obsi malee obsinaan namni obse aannan goromsaa dhuga jedhee garaa kiyya jajjabeessa. Ammas garaan kiyya natti hammaatee kannaaf malu anaaf du'a bichaadha. Otoon du'ee baay'ee natti tolaa jedheen ofitti dubbadha. Haa ta'utii garuu sammuun koo inni abdii qabu ammas deebi'ee ati ofii kee du'ii haadhaa fi abbaa kee abdii si godhatanii jiraatan hiyyummaa kanatti dhiistee duutaayii jechuun garaa koo na raasa. Magaalaa Finfinnee dhufeen hamma baatii 4tti maatii kiyyaa gargaaruu miti bilbileen sagalee kiyyayyuu dhageesseen beeku. Baatii 4 booddee garuu lubbuun jiraachuun isaaniillee hafuuruma abdii jireenyaa waan naaf kennuuf bilbileen nagaan gaafadhe. Hundinuu otoo bu'anii na dubbisanii. Harmeen koo yaa mucaa koo erga ati na biraa deemtee jireenyi natti dukkanooftee homaa mitii hiyyeessa garaa kutatee bishaan raafuu gabbisaa jabaadhu jajjabee koo naan jettee na jajjabeessitee haala keessa jirtu natti himuun bilbila narratti cufatte. Jireenyaafis abdii kutadheen yoo toleef jedheen maatii kiyyaaf jecha jiraachuu ni galee. Hiyyummaa koo maddiitti dargaggoonni garaagaraa gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessuun qorumsa natti ta'uuf yaalu. Haa ta'utii garuu kun anaaf homaa miti. Kan quufetu jaallatee jaalalaaf dhiphata jedheen sammuu koo tasgabbeessa. Ani immoo nama beela'eedha. Namumti gaaffii jaalala naaf dhiyeessu nama ta'es natti mul'atu. Wanta jireenya koo gufachiisuuf natti dhiyaate natti fakkaata. Otoon kanaan jiruu guyyaa tokko mooraan kireeffannee gallu keessa taa'een otoon bu'uu haati warraa mooraa sana nuuf kireessitee na argitee maal taatee boossaa yaa mucaa koo jechuun na gaafatte. Anis boo'een cururfadheen imimmaan koo ergan xumuree booda rakkoon ani keessa jiru tokko lamaan itti hime. Nama dhaatii nama rakkina dabarseedhaatii teessee
teessee ishiinis rakkoo kootti rakkoo ishee gootee naaf buuse. Maatii koodhaaf illee qarshii akkan erguuf qarshii 1,000 boorsaa ishee keessaa baastee naaf kennite. Anis warra koof ergeen baay'een qabbanaa'e. Namni nama gubu akkuma jiru namni nama qabbaneessus addunyaa kanarratti dhalateera. Akkuman duran sinitti hime dargaggoonni baay'een gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessu. Isaan keessaa garuu gaaffii isaa toon deebisiin na waliin kan rakkatu bakka tokko hojii kan hojjennu baaf galumsa irratti na eegee ana waliin taphachaa gala. Waa'een jaalala isaa natti dhaga'amuu baatus haa ta'utii garuu na waliin bilisaan yeroo taphatu baay'ee natti tola. Sammuu kiyyas jecha dubbatuun hin na boqochiisa. Yeroo deebisee waa'ee jaalalaa kaasu garuu cufeen isa lola. Otuun kanaan jiru obboleessi koo fi durbiin abbaa koo mucaan kun na hordofuu isaanii dhaga'u. Sababa kanaanis manatti dhufanii ofiifuu mucaan kun wanta nyaatee galuu hin qabu maaliif isa wajjin deemtaa jechuun na gaafatu. Anis kolfeedhuma waan tokko yoo ta'u isaaniif hin deebisiin hin dhiise. Haa ta'utii garuu guyyaa mana gaafatan galgala sana yeroo inni biddeena gogaa bitatee gara mana isaatti deebi'u lama ta'anii reebanii caccabsanii lafa kaa'anii. Ganama ka'een bakka hojii yeroon deemu mucaan sun bakka hojii hin jiru. Sababan bakka sanaa sadhabeetti mukaan oole. Galgala yeroon hojiidhaa galutti immoo gara mana isaatti goreen balballi mana isaa akka banaa taate ilaaluun miila koo tokkoon mana isaa keessaa miila koo tokkoon immoo bakkee dhaabbadheen gurranyaa koo har'aati hafnaan baay'ee na dabbaree maaliif haftee siqana'ee guyyaa ciifta mitii jechuun isan gaafadhe. Afaan baasee yeroo ma dubbatu maali maaloo biyya kana hiyyeessi hin jiraatu mitii jedhee na gaafate. Waan ta'e hundumaas tokko lamaan natti himee baay'ee obboloota koo fi mucaa durbii kootti aareen sa'aatii kanarraatii kaasee gaaffii jaalala kee fudhadheeraa anaafsi jaalalleewwan jedheen bakka madaa fuula isaa keessa buruqsan keessaa naannesseen dhungadhe. Onnee kootiin garaa kootii isa jaalladhee jaalallee isaan ta'e. Obboleessi kiyyas akka nun argineef akka durii wal faana hin deemnu. Ani yeroon dura deemu inni immoo duuba kiyya deema. Haa ta'utii garuu otoon jaalala isaan jiru kan sammuu koo keessa jiru waa'ee hiyyummaa maatii kooti. Kaayyoon jiraachuu koo hiyyummaa maatii koo balleessuudha. Dargaggeessi magaalaa Jimmaa tokko baay'ee natti dhiyaate. Si fuudheen haadha manaa koo si godhadha naan jedhe. Gaaffii rakkoo kootiin maal qabdaa jedheen yeroon isan gaafadhu mana jaarradheen qabaa amma kan naafe siin mana koo qofaatti galchuudha jedhee na gaafate. Yoo waliin jiraannes hojii koo kana garuu nan dhaabsiftuu maatii kiyya qarshiin argadhuun gargaaruun barbaadaa jedheen yeroon isan gaafadhu dhugaatti akka ati hojjettu hin fedhu. Haa ta'utii garuu yoo fedhii kee ta'ee hojjedhuutii maatii kee gargaarii naan jedhe. Sadarkaa kanarra geenyee hariiroo tokko yoo ta'u hin jalqabiin obboleessi kiyyaa fi mucaan durbii abbaa kiyyaa mucaa duraa waliin ammayyuu jiraachuu koo dhaga'anii manaan ari'anii. Mucaan ani dursee jaalladhu sun kottu mana koo galii waliin jiraanna naan jedhus ani immoo mucaa mana waliin hojjettu dubartii akka koo bira yeroof deemeen taa'e. Mana kireeffadhee qofaa koo jiraachuuf miindaan koo waa hunda isaanaaf hin ga'u. Utuun hiriyaa koo kana waliin mana sana keessa jiru obboleessi koo abbaa kiyyatti diqaalaa baattee galtee jennaan of eeggadhu morma kee kuteen bineensaa fillaadhaa xalayyaa jedhu naaf barreesse. Anis ofitti gaddeen mana jaalallee koo deemeen boo'een waan hin ta'ettiin himadhe. Na sossobee akka carraa ta'ee lamaan keenyuu miindaa waan nuuf hin baaneef qarshii namarraa liqeeffatee wantoota garaagaraa nuuf bituun mana isaa keessaa bashannanaa bulle. Yeroo jalqabaatiifis ilmoo dhiiraa waliin hin ciise. Innis yeroo jalqabaatiif dubara waliin ciise. Waan ta'etti lamaan keenyuu gammachuu guutuu qabna. Sammuun koo garuu ganama ka'ee boqonnaa naaf hin arganne. Jireenyi maatii koos natti dhaga'ame. Bulee garuu isa waliin otoo hin ciisiin hiriyaa koo bira deemeen dargaggeessa Jimmaa sanatti qabeenyuma isaaf qofaa jaalala otoo hin qabaatiin akkan itti heerumu himeen manaa ba'ee deeme. Innis tole jedhee mana isaatti na fudhatee gammachuudhaan na waliin jiraachuu eegale. Wantoonni natti dubbate hundumaa sobadha. Mana kan jedhames ofiin qabu. Yeroo wal qunnamtii qaamaan wal bira geenyu ani durba miti. Meerre durbummaan kee jedhee na reebee
qaama kiyya na miidhe. Baatii tokko lama erga waliin jiraannee booda maal ati gaangeedha moo hin ulfooftuu jechuun na gaafate. Anis lakki ani gaangee miti, ulfumatu haga yoonaatti narratti hin uumamne malee waan hin godhe siin qabu jedheen deebiseefi jaalala tokkoyyuu isaaf hin qabu. Haa ta'uutii garuu baay'ee na darara. Baatii saxxaanuttis akkanuma marsaan laguu koo dhufe. Baay'ee natti qabamees na reebe. Jaalallee koo duraatiin maaliif akkan itti heerume tokko lamaan itti himeen innis na hubateera. Haa ta'uutii garuu harka qalleessa waan ta'eef jaalala malee rakkoo maatii koo na hubachuu hin dandeenye. Innis otoo hin jaallatiin sababa ani deemee heerumeef dubartii gara biraa fuudhe. Waliin jiraatus gammachuu akka hin qabne natti hime. Yeroon rakkoo mana kiyya keessaa abbaan manaan koo daa'ima narraa barbaaduusaa baatii baatiinis laguun kiyya dhufaa akka jiru yeroon itti himutti akkana godhinaan jedhee tooftaanaaf malee. Dhuguma inni si jaallatee daa'ima kan sirraa barbaadu yoo ta'e baatii lamaan dhufu mallattoo dubartiin ulfi tokko argisiistu mana keessatti argisiisiitii mana yaalaa deemii sobii ulfa akka taate itti himii akkan ulfoofneef garuu qoricha fayyadami jedhee na gorse. Yoo si jaallate ulfaa'u keetti ni gammada, yoo si hin jaallatu ta'e immoo ni gadda waan ta'eef waan ta'u ilaalinaan jedhe. Anis dalagaa koo toon hojjedhu maatii koofillee qarshiin argadhu baatii baatiitiin otoon erguu wanta inni naan jedhe nan godhe. Dhumarratti akkan ulfaa'e yeroon itti himu natti kolfee baay'ee natti seeqe. Ani sirraa daa'ima barbaadeen otoo hin taane namummaa dubartii kee gadi cabsuufidha, yaadaa fi umurii kee gabaabsuuf malee si barbaadeen miti jechuun qarshii 200 naaf kennee har'aa kaasii mana kana keessaa meeshaa kee fudhuu baay'inaan jedhe. Anis meeshaa koo walitti qabadheen qarshii sanas erga harkaa fudhee booda deebiseen dabaree koon itti kolfe. Ani ulfa miti, ati garuu guyyaan dabarre keessatti jecha darbu dubbattee rabbi garuu si jalaa na baasee ulfaadhu jedheen aarii sammuu isaatti qabsiiseen mana isaa keessaa lakkisee ba'e. Jaalallee koo duraatiinis baay'een galateeffadhe. Jaalalleen koos na waliin bultii jaarradhu si waliin jiraachuun barbaadaa jechuun ammas yeroo na gaafatu haa ta'uutii garuu rakkinni maatii koo ana fuuldura waan jiruuf bultii ijaarrachuun barbaadu jedheen dalagaa koo itti fufe. Maatii koos nan gargaare. Turtii waggoota muraasa booddee biyya hambaa deemuuf qarshii walitti qabadheen piroosiin eegale. Nagaatti jechuufis maatii koo deemee yeroon dubbisu akkuma abbaan koo dura naan jedhe hiyyummaan xurii ta'ee jijjiirameera. Obboloonni koo xixiqqoos guguddataniiru. Miira gammachuudhaan abbaa koorraa eebba akkana jedhuun argadhe. Yaa mucaa koo akkuma siin jedhe hiyyummaan nurra darbeera. Atis baay'ee nu gargaarteetta. Rabbi bakka deemtitti si haa milkeessu. Amma kunoo nuti bakka garaa keenyaa waan geenyeef ati immoo kanaan booddee heerumuu ni dandeessa. Bakka yaaddes ga'e jedhee na eebbisee karaa nagaatti na baasee na gaggeesse. Barii xiyyaara yaabbachuuf hin ta'us jaalallee koo duraa waameen of bira bulchadheen na gaggeessee yeroo deebitu waliin bultii ijaarranna jedhee ija imimmaan dhangalaasuun walirraa gargar baane. Manni ani biyya hambaatti na qunnamis mana gaariidha. Rabbiifis galanni haa ta'u. Ji'oota muraasa booddees bilbila fayyadamuu eegaleera. Hiriyoota koo ijoollummaa garaagaraa waliinis wal nan dubbisa. Yeroon dalagaa mana ani keessa jiruun xumuru ollaaf deemeen qarshii dabalataatiin hojjedha. Waggaa 2 keessattis wanta garaan koo yaadeen nan argadhe. Maatii koofis mana nan ijaare. Abbaan koo anaafis lafa naaf bite. Waggaa 2 booddee hiriyaan koo kun qarshii naaf ergii jechuun na gaafate. Anis tole jedheen waanuma isa fayyadu natti fakkaatee qarshii muraasan ergeefi ji'oota muraasa booddee ammas qarshii naaf ergii meeshaa manaan guuttadhaa jechuun na gaafate. Amma garuu mana ijaarrachaa waan hin jiruuf qarshiin qabu meeshaan booddee ni qaqqabaa jedheen deebiseefi inni immoo yoo meeshaan mana keessa hin jirre manni maal nuuf godhaa jedhee naaf deebise. Kan dursuuf dursa kennuun qaba jedheen qarshii kennuun dide. Yoo kanin siin jedhe kana naaf xumuruu diddee naaf hin bilbiliinii jechuun bilbila narratti cufe. Anis tole jedheen yeroon dhiisutti karaa hundumaa bulookkina godhee ofirraa na cufe. Otuman isa waliin jiruus barataa yuunivarsiitii kan ta'e tokko yeroo hedduu na waliin taphata. Anatu jaalallee qaba jedheen waa'ee jaalallee koo itti odeessa malee kanumarra darbeeyyuu sin jaalladha naan jedha. Ergan jaalallee koo dhabees baay'ee itti dhiyaachuun jalqabe. Mucaa kana ergan baree waggaa 3 fixeera. Maal keessa akkan ture waan ittiin himneef durseen ifa obbaasuu nan sodaadhe. Anis guyyaa tokko seenaa jaalalaa dabarsitee natti himii jechuun isan gaafadhe. Naman baay'een jaalladhu qaban ture.
garuu isheen na dhoksite malee kana dura heerumtee baateetti ani immoo amma yoona hin fuune jechuun yeroo natti himu maali rakkoo qabaaree jedheen isa gaafadhe. Inni immoo naaf deebisee ishiin nama waan baay'ee argedha ani garuu homaan beeku otoo isheen na jaallattu bilbila koo irratti cufadhe jedhee waa'ee isaa natti himi. Anis na'ee wareereen imimmaan ija koora lolaaseen bilbila koo anis irratti cufadhe. Yeroo sanarraatii kaasee na waliin hin taphatiin jedheen bilookkin isa godhe. Sababa narraa fagaadheef illee isaaf ifa hin goone baay'ees of hin tuffadhe qaama koos nan lole. Barreeffama dhumaa Waaqayyo hiree gaarii siifaa kennu jedheen irraa adda bahe. Hiyyummaa mo'achuuf carraa jireenya kootiin taphadhe. Amma garuu waan hunduu dukkana ta'ee natti mul'ateera. Abdiin qabus jaalallee koo kana ture. Innis yoon waa'ee kootti madhe na tuffatee akka na dhiisu waan hin hubadheef irraa fagaachuun filadhe. Meeriyoonni koo immoo jireenya kana keessaa akkan ba'uuf kadhannaa keessaniin na deeggaraa Waaqayyoon naaf kadhadhaa. Namni akka koos kan jiru natti hin fakkaatu. Otoon lubbuun jiruu dhaabittiin du'e. Ana obboleettii keessan Beekee Beeruut irraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yoyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalallee tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaatu jechaa guyyaa har'aa seenaa obboleettii keenya baay'ee nama barsiisu tokko siniif qabadheen dhiyaadheera. Akka isinirraa barattaniif hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf qoodii keetiif guddaa galatoomii siin jechuun barbaada. Seenaansaa baay'ee dheeraadha haa ta'utii garuu hubattaniittu jedheen abdii qaba. Baay'ees keessaa barattu. Jireenyi dhala namaa karaa kam nama baastee karaa kam akka nama galchitu hin beektu. Rabbi bakka jirtutti si gargaaruu dukkana jireenya keetiif ifa siifaa kennuu siif namoota jireenya akkasii keessa jiraniitiif jechuu nan barbaada. Kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada keessan qoodaa fi jechaa qophiin guyyaa har'aaf siniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Haga yoonaatti wanta na dhaggeeffachaa turtaniitiif illee guddaa galatoomaa jechaa laayikii fi sheer gochuun illee akka na deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu. Kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya argattatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Qophii gara biraatiin guyyaa borii hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan halkan gaarii isiniif hawwaa horaa bulaa.